تجرقة جماعة قندالة دبلسمة أراكم هنا رانتي دبتشو برباوتا كواجراتي جالدا وت إبسالا من كيستي لما يجري أرو من أمني من يلاجرو سنو هنك أبو جامع فكان في ماتي فروت هذا دبسون دندو يرو خنا تنام يرو دير هذا في من كيستي أرجو قرمه ماتي سات استفر سات سما دبسون دندو جالبته ورجيسات اللي من يلا كيس جروتي نمني تقولنا كتول إنسان قرمه يجراتشو ودير فنا ميديالي واسرنا أنني في لقانا تفسا قديبات وأنا ممكن يسودك سنتي دبرو إبسا قنتوني كافاو بس أصو إبسا قنتو تباو كانت تدبيني كابتي خارات تيكو وانكاسو كبا وايد أبليسي في جارمالين غرغرا وايد أنتو تكنا أول كبتني إبسا غرغرا باساتوراني فكينيا في قمتشو أمتا يعني كانوا مكافني مير أمتا كيس توري أبليسي فيلي كالتي غرغراتيني قمتشو ساني إبسا تاتوراني فكينيا في أبليسي فيلي كيسا والدا حواسا أورومو مينيسوتا والدا حواسا أورومو كندا كونغرس أورومو إدل الدنيا akkasumas waldaa ogeessota seeraa idil addunyaa kan Oromoo jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo gama siyaasaatiin ibsa isaa baafatee jira. Viijin Itoophiyaa qaamota mormanii kun amma viijin Itoophiyaan hidhamtoonni siyaasaa kuni hidhaa hiikamuuni sirrii miti. Innomo ummata kana ummata miidhaan irra gahee ganuudha akka jedhanii ibsantu jira. Kan biroo Ameerikaan gamtaan Awurooppaa Antooniyo Guterres qaamoleen garaagaraa ibsanii turanii as keessa waan lamarratti dubbadhee qabxii keenya aanutti ceena. waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baasanii keessaayyuu haalli hidhamtoonni siyaasaa kun ittiin gadhiifamanii adeemsa seeraatiin ija seeraatiin gaafa ilaalamu adeemsa seeraatiin gadi dhiifamne jedhamee kallattii garaagaraatiin ogeessonni seeraa irratti mormaa turanii maaliif hidhamtoonni nam tokko dhiifamaan kan gadi dhiifamu yakkamaan tokko dhiifamaan kan gadi dhiifamu akka ogeessonni seeraa jedhanitti yoo yakki suni irratti raggee itti murtaa'e qofatu dhiifamaan gadi dhiifamu yookaan araada godhamaa fi yookaan immoo dhiifamaan gadi godhamuuf sunummaanuu yoo ta'e jalqaba koree boordii dhiifamaatiin waan tokko jira boordii dhiifamaatiin dhiifamni godhamee fi san booda pirezidaantiin biyyattii raggaasee achi booda dhiifamaan baha dhamaan tokko yoo wanti isaa irratti murtaa'e qaamota hidhamtoota siyaasaa Oromoo kuni irratti murtooyne yakki isaanii faanifatti irratti murtooyne cal jedhaniitumaan dhufaniitumaan bahii jedhaniini kun ammootu akka wanti sun maal akka hin jedhamneefi yaaddoo namatti ta'ee ture jechuudha ifa hin taane hanga ammaatti kallattiin isaan ittiin bahaniif akkamitti akka bahan ummataaf hin taane ifa hin taane fakkeenyaaf obbo Kadir Bulloo waan kana dubbatanii turani kallattiin isaan ittiin bahan akkamitti akka isaan bahan ifa hin taane dhiifamaan bahan jedhamuudhaafi wanti isaan irratti ragga'e tokko hin jiru yakki isaan irratti ifoome tokko hin jiru kanaaf dhiifamaan bahan jechuun illee hin danda'amu jedhaniiti yaada kaasanii garuu ammoo seerri tokko jira biyyattiif jedhanii ummataaf jedhanii biyyattii balaa irraa baraaruuf jedhanii yakka kamiyyuu yookaan ammootu qaama siyaasaa kamiyyuu hidhaa baasuun ni danda'ama yaadni jedhu tokko ni jira fakkeenyaaf muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waan jedhu tokko jira dheengada yeroo waajjira guddicha raayyaa ittisa biyyaa eebbisu ministeera raayyaa ittisa biyyaa eebbisu achirratti namoota bifa dhiifamaatiin biyyaaf jennee dhiifama gooneef jedhanii kaase achirratti waa'ee hidhamtoota siyaasaa kana kaase namoonni kunniin carraa isaanii kenname kana yoo ittiin fayyadamne taane deebisnee hidhuu dandeenya ammas harka keenya jiranii ilaalcha jedhu yaada jedhu achirratti calaqqisiisee jira jechuudha kanaan wal qabatee komii hawaasarraa ka'ee tureef gammachuu hawaasarraa ka'ee ture namoonni baay'ee fakkeenyaaf amma yaada viijin Itoophiyaa kan jedhu kan ibsuudhaaf deemaa jira jechuudha viijin Itoophiyaa waan inni jedhee hidhamtoota siyaasaa kan baasuun sirrii miti ummata ganuudha ummanni yakka irratti raawwatame san ganuudha jedhee ibsa baasee ture fakkeenyaaf nuti irraa hojjennee jirra waan kana ibsa isaa kanaan wal qabateeti qaamoleen biroos aktiivistoonni Amaaraas kan bal'inaan waa'ee kanarra mormii guddaa dhageessaa turan kanaan wal qabateeti muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmed kan waa'ee kanarratti deebisan qaamonni garaagaraa kan hidhamtoonni siyaasaa kun akka maaliif ba'an jedhanii komatan jiru jedhee kallattii garaagaraatiin yaadicha kaasee ture nuti namoota dantaa isaaniitiif jedhanii komii kana komatan hin dhageenyu garuu ammootu miidhamuu Itoophiyaatiif miidhamuu uummata Itoophiyaatiif jedhanii namoota komii kana dhageessan ni hubannaa fi yaada isaan kaasanii hubachuuf yaala jedhee wantoota garaagaraa haasaa garaagaraa achirratti kaasee haasa'ee ture kanaan wal qabatee namoonni hidhaa bahan kun
carraa kennameef kanatti yoo ittiin fayyadamin yeroo kamittuyyuu hidhamuu danda'u ilaalcha waan jedhu ergaa jedhu dabarsee ture jechuudha. Karaan wal qabatee qaamoleen garaagaraa kallattii garaagaraatiin namoonni kun maaliif ba'an jedhanii baay'ee kallattii garaagaraatiin wanti ta'aa jiran jechuudha. Tole as keessatti otoo ibsatti kallattiin seenii yaada dabalataatiif tarii akkamitti kaman yaada jedhu irratti yaadawwan garaagaraa kan jiru. Adda Bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Paartiin Bilxiginnaatis yookaan gama biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin ibsa baasee jira. Naashinaal diyaaloogii yookaan marii biyyaalessaa godhamu kun gama jalqabbii gaarii gochuudhaan dhiifamaan hidhamtoota siyaasaa gallakkisuudhaan eegallee jiran ibsi baasannee jira akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan akka fakkeenyatti fudhannu. Tokko immoo marii biyyoolessaa kana geggeessuudhaaf tokko gama biraatiin mootummaan Itoophiyaadhaa dirqameeti malee qabsoon waraan dhiibban dippiloomaasii gara biyya alaatiin irra jiru dhiibban Ameerikaan irra goote gamtaan Awurooppaa irra kaa'e gamtaan Afrikaa irra kaa'e walumaa galatti kallattii hundaan funyaan qabamaniiti jechuudha isaan kan gara hiikutti tarkaanfatan golgaan isaa naashinaal diyaaloogii haa ta'u malee jaalatanii hiikne jechuudha deebisanii hidhuufis akka amma yaadan kanatti miti kan salphatu akka biyyaa sun yookaan sodaachisaa abiyyi faan godhaa jiran kanaa miti maaliif hidhamtoonni siyaasaa akka Jawaar faan warra uummataaf warra biyyaaf dabarsee of kenna agarsiisa wareegama lubbuutti of kenna jechuudha har'as qabsoo uummanni godheen bahan malee eeyyamaanii miti yookaan akka qoosatti akka laayyootti miti jechuudha lubbuun nama meeqaatti wareegameeti qabsoo uummataatiin balee mas qabsoo uummataatiin eegamu jecha asirratti tokko yaadan dabalataan kaasuu barbaadu naashinaal diyaaloogiin kun tarii amma akka isaan yaadanitti dhaabbilee mormitoota jedhaman keessaa hidhamtoonni siyaasaa kan amma Adda Bilisummaa Oromoo bakka hafanii jiran jedhatti tarii ilaalcha siyaasa Oromoodhaa bakka lamatti waliin dhufu odeeffannoon jiru marsaalee hawaasummaa gubbaa naannaa jira. Akkamitti Adda Bilisummaa Oromootis ibsa baase keessatti waan Adda Bilisummaa ABO isaan jiran waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Ibsa baase keessatti tokkoffaadhaa qaama injifate fakkaatuudhaaf abiyyi nama injifate of fakkeessuudhaaf yaaliin godhaa jiru. Lammaffaa ammoo dirree lolaa amma godhamaa jiru dirree lolaa irratti guutumaan guututti abiyyi waraana mormee jiruuf diroonidhaan naannolee Oromiyaa keessa naannee iddoowwan tokko tokko rukututu mul'ata. Waraana akkasii immoo qaamota deeggarsa hawaasaa qabantu yeroo inni injifata waan ta'eef abiyyi ta'ee qaamni bilxiginnaa piipiin guutumaan guututti kofeera. Lammaffaa ilaalchi isaanii immoo hidhamtoota siyaasaa kana hiikuun warroota meeshaadhaan yookaan qawweedhaan qabsaa'aa jiran dirree siyaasaa keessaa moggeessuudhaaf yookaan gadi baasuudhaaf yaaliin isaan godhantu jira yookaan siyaasa akkasii adeemsisuuf warri jedhanis hin jiru jechuudha. Kun hundi walumaa galatti cuunfaa tibba kana Adda Bilisummaa Oromootis baasaa ta'ee fi reaakshinii fi kallattii siyaasaa xiinxaltoonni kennaa jiranidha jechuudha. Kanas ta'e isaan garuu wanni bahee mul'ate wanni adda taasisu Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee hooggantoonni KFO'dhaa amma baan ibsa isaanii keessattis kan isaan ka'an qabsoo karaa nagaa kanaan dura gaggeessaa turanii fi walqixxummaa sabaa fi sablammoota Oromiyaa fi Oromootiifis immoo haala duraan baratameen qabsaa'u. Yeroo biyyattii kana keessa seebitti gochuudhaaf jiruu fi haalli kufaatiin siyaasa Itoophiyaan keessa jirtu biyyattii tana hambisuuf oolchuudhaaf hedduu kan barfate ta'us immoo hoo xiqqaate nageenya biyyattii keessatti akka bu'uuf tattaaffii gochuun ni danda'ama. Ammas cinatti immoo carraan hammi ta'e tokko ammas ni jira jennee amannaa yaabsicha keessatti. Amannaa jiran ibsicha keessatti jechuudha. So amma kallattiidhaan ibsa kana keessa seennee ibsa kana keessatti immoo tokko lammaffaa wanni sirraachi kaase tokko jira. Antonio Guterres yookaan bilbilli Joe Bidenis kan Itoophiyaa irra yookaan yaadni akkasii kan kenname uggurarra kaa'uudhaan alatti positive ideyaan yookaan positive comment wanti jennu wanti isaan irratti kenname erga hidhamtoonni siyaasaa kun hiikamanii boodadha. Step forward jechuudha. So mee Jawaar faan bahuu fi naashinaal diyaaloogiin kuni tokkoffaan ammas Jawaar faan akka bahaniini ibsa kana qofa qooddatan malee gammatti godhanii kallattiidha wanti isaan uummatatti dubbatan hin jiru. Garuu ammatti wanni hubatamu addunyaan kanaan dura wanti isin gaafachaa turte waraanni akka dhaabbatu keessatti deemaa jiru akka dhaabbatuu fi hooggantoonni siyaasaa uummata biratti jaalala qaban kan uummata biratti fudhatamummaa qaban suni saffisatti akka hiikaman konfliktiin biyya keessaa sun akka hiikamu saffisaan akka hiikaman gaafachaa akka turte addeessee jechuudha. Lammaffaa irratti immoo siyaasni Itoophiyaadhaa kanaan duras ukkaamsuudha jechuudha. Gama Itoophiyaatiin wanni isaanii abiyyi mootummaan bilxiginnaatis baasaa ture maali?
ibbaalee gamalaatti jiran kana balaaleffachuu irratti uummata bobbaasuu malee hiikoo siyaasaa maalii qabaa fi furmaanni jiru maal waan jedhamutti gammatti ilaaluu dhabuudha. Kanaafuu kallattiin gara ibsatti osoo hin deemu faayidaa. Egaan daawwattoota keenya hiikamuu hooggantoota siyaasaa Oromootiin wal qabatee miira uummatarraa waan gaggabaabaa dubbanneeti jira. Amma kallattumaan gama ibsa paartiin koongiresii federaalistii Oromoo baasetti kan tarkaanfannu tagaa. Ibsi araan tana paartiin KFO baase maal fakkaata fantaalee sagantaan sirratti? Haasaatiin siraajii kennu. No, ammaan tana siif kennaa. Tole ulfaan ibsi walumaa galatti ibsi suni hedduu dheeraadha. Ibsa kana keessatti immoo waan manidhaa keessatti waan dabarsan ibsi kun qabee baay'ee paartii koongiresii federaalistii Oromoo haa ta'u malee hooggantoota siyaasaa yookaan isteetimentii isaan erga manidhaa keessaa bahanii baasanidha. Keessumattuu Baqqalaa fi Jawaar Muhammad. Jawaar adda durummaan kaasuun danda'ama. Ibsa dura guyyaa kaleessa ammajii 11/2022 marsaaleen hawaasummaa guutumaa guututti suuraa hooggantoota siyaasaa hiikaman Jawaar fi Baqqalaatiin guutamee jira. Waan ibsarratti barreessan suuraa tokkoon ibsuu hayyoota danda'an jechuu fakkeenyaaf suuraa isaanirraa hoo kaane tiishartii isaan uffatanii argaman kanarratti abdiin bal'inaan nutti agarsiisuu danda'a. Wanni argamu suuraa Abdul Jabbaar Hussein fi Artist Hacaaluu Hundeessaa fi Abdul Jabbaar Hussein. Suurawwan kun gootawwan qalqaalii bara kana keessa wareegaman artist isaan lamaanuu hidhaa hooggantoota kanaatiin namoota wal qabatanidha jechuudha. Akkamitti jettee ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaatiin isaan sababa gochuudhaan jechuudha. Jawaar faan kan maleedhatti seenanii Abdul Jabbaar Hussein immoo gama leegaal tarmisiitiin nama ogeessa seeraa hordoffii cimaa taasisuu fi abukaatoo jabaa ta'ee dhaabbachuudhaan mormaa ture yookaan qabsaa ture jechuudha. Qabsaa'ota lamaantu nyaatamee harka peeppitti. Suurawwan kun hayyoonni kun otoo afaan hin dubbatin otoo namoonni hedduun gara miidiyaatti nu dhiyaatan sagalee isaanii dhaga'uu barbaanna jedhamu suuraa qofaan maal dubbachuu akka barbaadan mallattoon Oromummaa, jagnummaa, gootummaa, cichoomina irraa mul'atu gama marsaalee hawaasummaa irratti gadhiisuudhaan ibsaa ol suuraa kallattii hundaan paatfoot ta'e uummata kanaa wareegama kamii akka kaffalaa turanii fi maaltu keessa isaanii akka jiru suuraa qofaan ibsa guutuu fixanii jechuun hin danda'amu. Gara ibsatti suuraalee osoo san keessaan bahanii dhiifama fantaalee afaanitti qabe suuraaleen hooggantoota siyaasaa hundan erga miidiyaalee hawaasaa gubbatti faca'ee miira uummataa qabbanaallee ho'iseeti jira. Keessumattuu Jawaar Muhammad akkasi goofaree isaa danfura filatee uummata karrayyuu fakkaatee ba'e Oromoota karrayyuudha jechaa sun jechuun ajjeechaa abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame fi wantoota itti basan ta'e guutuu kan ibsudha. Inni lammataa tiishartiin akkuma dubbachaa turte namoota qaqqaalii paartii PPtiin uummata keenyarraa ajjeefaman artist Hacaaluu Hundeessaatii fi Abdul Jabbaar Hussein kanneen ajjeefaman ofirratti qaba. Kana jechuun ammallee bakki isaan uummanni mootummaan uummata dagachiisuuf yaalullee nuti ammallee hin daganne uummannis dagachuu hin qabanii waan jiru ergaa of keessatti qabata gaa. Tole kana asirraa isiniif dabarsa gaggabaabsatti walumaa galatti ibsa keessatti wanni isaan calaqqisiisan guddaan qabxiilee torbanitti kallattiin doon seenin dura akka dhuunfattis ta'ee akka paartiitti qabsoo kanaa nagaa kanaan dura gaggeessaa turan ammas akka itti fu'an ta'uu beeksisanii lammaffaa immoo baatii 18 manidhaa keessatti unkuramuun isaanii yakka tokko raawwatanii osoo hin ta'in maddi isaa madda siyaasaa ta'uu jechuudha. Lammaffaan qabxiin tokko keessaan kaasan inni jabaan biltiqinnaan isaan hidhuu kan dandeesseef sochiin iyya dattanoo ta'e sochiin KFO'n dirqaa irratti gochaa ture Arsii irratti gochaa ture odoo isaan gara biraa Oromiyaa gara walakkeessatti illee odoo dhufin naanii dhumanii jechuudha. Dodolatti adaabbatti sochiin isaan gochaa turan sun akka naasisee fi dirree filannoo jedhamu irratti mootummaan kamuu yookaan qaamni PP isaan wajjin dorgomee mo'achuu akka hin dandeenye waan ta'aniif tooftaa uumanii akka isaan hidhan dhibbatti lafa kan jechuudha. Ibsa kana keessatti ammas tokko immoo ajjechan artist Hacaaluu Hundeessaa qaama walamaan akka qoratamuu fi immoo irra dibaan hanga ammatti godhamaa turee fi kan akka mala Laamroot Kamaalfaa gadhiisanii kun akka adeemsifnee fi ammas immoo komishinii walaba ta'e dhaabbatee akka guutuu sadarkaa addunyaatti akka isaan qoratu taasisudha. Kana keessa immoo inni biraa immoo jijjiiramni silaa gama adeemsa mootummaatiin mul'ataa ture yookaan jijjiiramni waggoota dabran mul'ataa turan sun guutumaan guutuutti qilee seenanii waan jiraniif jijjiiramni sun guutumaan guutuutti hafee waan jiruuf amma bifa haaraan
kanas kan godhaa ture maali wanni kaleessa Jawaar Faana yookaan paartiin koongireesii federaalistii Oromoodhaa waan ibsiin baasaa ture teebilii qofara teenyee wajjin mari'achuu qofa biyya tana qofaat irraa oolchi jedhanii bara yeroo isaan ibsa baasaa didan sanitti namoonni tarii gaabsan osoo hin hubatin dabran har'a akka isaan hubachuu danda'an maaliif wanni yeroo san isaan tilmaamaa turan wanni yeroo san isaan raagaa turan guuturarra qabatamaan lafarratti mul'atee akka ture jechuudha. Fakkeenyaaf intarvii Jawaar tokko tokkoon keessa deemnee dhaggeeffachuu hin dandeenyu miidiyaalee afaan Amaaraatis maaladaa afaanatti kan inni kenne hoo dhaggeeffatte akka waan har'a jiru riyaaliitiidhaan guutuu lafa kaa'etti ibsee jechuudha. Sharayii taa'ee barsimoo itti deebitamu. Yaa akkanit dabarsu dubbadheetitti dabarsa gaasiraajii egereen siyaasaa akka isaan yaaddeessee dubbachaa turan hooggantoota hundeen ibsa baasan keessatti kanuma cinaatti ammoo taateewwan gurguddoo erga isaan hidhamanii raawwatame keessumattuu naannoo Oromiyaa fudhachuun ni danda'ama Tigraay Afaarii fi naannoo Amaaraa keessatti wantoonni ta'e hedduu nu gaddisiisee jira jaan keessumattuu jeequmsi siyaasaa biyyattii keessatti erga isaan hidhamanii raawwatame mana hidhaa keessatti illee bakka jirrutti yaaddeewwan keenya waanuma hin oollee jaan waan goonu dadhabnus rabbii keenya kadhannaa jechaa turan achi keessatti ibsisan keessatti gaa mee ati waan irraa dubbachuu qaba. Waa'ee ibsa hooggantoonni mana hidhaati ba'an karaa dhaaba isaaniitiin baasan kuni qabxiilee akkuma faantaalee irrattillee qabxiilee jajjaba gurguddaa of keessaa qaba. Keessattuu ammoo waraanni furmaataa miti qabsoo karaa nagaa itti fufna yaada jedhu akka isaan lafa kaa'anii waraanni furmaataa miti waan jedhu kana ammoo ji'oota 13 darban akka waraanni kaaba Itoophiyaatti ka'ee ji'oota 13 darbaniif dhaabbileen idil addunyaa keessaayyuu biyyoonni lixaa fi dhaabbileen biyyoota lixaallee Ameerikaa dabalatee gamtaa Awurooppaa biyyoota Awurooppaa hundaa fudhachuu ni danda'ama. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii manni maree mirga namoomaallee akkasumas ammoo manni golli maree nageenya addunyaas kan inni waamaa ture gamtaan Afrikaas dhaabbileen biyya keessatti qabsaa'aa turan koongireesii federaalistii Oromoo fi adda bilisummaa Oromoos kan isaan gaafataa turanii dhukaasni haa dhaabbatu mariin biyyoolessaa qaamota siyaasaa hunda hammatee kan warra hidhatee bosona jiruu fi kan mana hidhaa jirus hammatee haa adeemsifamu kan jedhudha. Kallattii garaagaraatiin kan isaan ji'oota 13 darban kana gaafataa turanii ibsi hooggantoonni kunniin karaa dhaaba isaaniitiin guyyaa kaleessaa ifoomsan kunillee kan inni akeeku yookaan ammoo kallattiin inni kaa'u dhukaasni yookaan ammoo qawween furmaata ta'uu hin danda'u. Waraanni furmaata ta'uu hin danda'u kan furmaata ta'uu danda'u marii biyyoolessaa yookaan marii qaamota hunda hirmaachisedha kan jedhanii kan biraa kanarratti wanti isaan dabalanii nuti mirga uummata Oromootii fi mirga sabaaf sablammoota biyyattii kanaa kabachiisuudhaaf akkuma kanaan dura dhuunfaanis ta'u dhaabaan akkuma kanaan dura hojjetaa turre qabsoo karaa nagaa irratti cichina. Sababbiin isaa furmaata siyaasaatiif waraana osoo hin taane yookaan dhukaas osoo hin taane furmaanni marii biyyoolessaati waan jedhu qabatanii kan biraa ammoo hidhaan durattiidhaan isaan irratti raawwatame hidhaa siyaasaa irraa burqe yookaan ammoo dirree siyaasaa keessaa isaan qulqulleessuu fi isaan baasuuf jijjiirama keessaa cinatti isaan dhiibuudhaaf hidhaa isaan irratti adeemsifame akka ta'e ibsa kana keessatti ibsanii jiranii akkuma faayisaan kaasne ammoo yakkoonni Benishaangul Gumuz Oromiyaa Amaara Affaar Tigraay keessatti raawwatameen akka isaan dhukkubsee fi yakkoota kana guutuu isaanii akka balaaleffatan ibsa isaanii kana keessatti kaasanii jiranii kan biraa mootuu dhaamsi isaan gajjabeessanii ibsa kana keessatti kaan qaamolee waraana keessa jiran daandii nagayaatiif mariidhaaf hiriiraachuu qabu mari'achuu qabna yaada jiru as keessatti kaasanii jiranii kana jechuun akkuma gara jalqabaa irratti dubbadhe hooma qaamoleen garaagaraa fakkeenyaa fi Ameerikaan yeroo baay'ee irra deddeebitee kan isin gaafataa turte bulchiinsi Abiyyi Ahmad dhukaasa haa dhaabu qaamoleen dhukaasa keessatti qooda fudhataa jiran hundi isaaniitu warri TPLF illee waraana bilisummaa Oromoo illee kan mootummaa Itoophiyaa deeggaruudhaan gara Tigraayitti bobba'an hundi isaaniitu dhukaasa dhaabuudhaan marii biyyaalessaa akka adeemsisanii hiree marii biyyoolessaatiif dhuftu daandii marii biyyoolessaatiif taatuuf akka saaqan jedhanii gaafataa turanii. Ibsa kana keessattis hooggantoonni kunis kan isaan caqasiisan homa kana kan biraa mootuu fantaalee kaasee jira waa'ee artistaa Haacaaluu Hundeessaa. Ajjeecha artistii Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee dhufe ajjeecha artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hanga amman tanaatti laalaan isaa nutti hin qabbaloofne hanga ammaatti nin gubanna. Kanaaf ajjeechaan artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame haqni isaa qaama walabaan haa qoratamu jedhan. Kana jechuun dhaabbileen haqaa biyya kana keessa jiran yakka xixiqqoo bakka raawwatamtu dhaabbilee qoratanii seeratti dhiyeessuu hin dandeenye. Iftoomina
iftoominne yookaan ammoo haqa wayii dhaabbilee qopheessuu hin dandeenye yookaan baasuu hin dandeenye. Kanaaf haqa nama qaalii kanaa sadarkaa idil addunyaatti qaamni walabaa ijaaramee qaama walabaatiin akka qoratamu gaafatanii jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf uf duuba deebinee yoo ilaalle akka artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame dhaabbileen haqa bulchiinsa Abiyyi Ahmad jala jiran haqa artistii Haacaaluu Hundeessaa awwaaluuf haqa hidhamtoota siyaasaa Oromoo awwaaluuf haqa uummata Oromoo awwaaluuf biyya san keessatti ummata Oromoo caalaa jijjiirama sanatti ka abbaa hin jiru. Haqa uummanni Oromoo jijjiirama sanarratti qabu awwaaluudhaaf wanti dhaabbileen haqaa wanti caasaan bulchiinsa Abiyyi Ahmad hin hojjetin hin jiru. Kanaaf ragaan fakkeenyaaf Adaanech Abeebee yeroo itti gaafatamtu abbaa alangaa taatee abbaa alangaa federaalaa taatee hojjetoo turtetti namoota haqa artistii Haacaaluu Hundeessaa dabsan keessaa namni sun shora olaanaa nama taphatteedha isin jechuudha. Haala kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetii kan erga kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee taates wantoota maqaa artistii Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatan nama magaalaa Finfinnee keessa balleessaa jiru jechuudha. Kanaaf dhaabbileen haqaa biyya san keessa jiran kallattii kamiinuyyuu haqa argamsiisuu hin danda'ani. Namoota ajjeefamaniif haqni akka argamuuf qaamni walabaa sadarkaa idil addunyaatti dhaabbachuudhaan akka irratti hojjetu jechuun gaafatanii jiranii uummanni kallattii hundaan namoonni hidhaa jiran sadarkaa federaalaa kaasee hanga sadarkaa gadiitti namoonni ilaalcha siyaasaatiin hidhaman hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hidhaa jiran dargaggoonni dhaabbilee lamaanii warri dhaabbilee lamaan deeggaran kan hidhaa jiran miseensonni isaanii kan hidhaa jiran qeerroon ilaalcha siyaasaa qofaaf hidhaman uummata Oromoof dubbachuu isaa qofaaf hidhaman guututti akka bahan ibsa kana keessatti caqasiisanii jiran jechuudha. Ibsa kana keessatti gaawwanni dabaluu barbaadu tokko yoo jiraate qabxii jahaffaarratti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon miseensonni namoonni dhimmoota siyaasaatiin wal qabatee hidhaman guutummaan guututti akka hiikaman gaafannaa jira. Inni biraa dhimma artistii Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee irra dibaan hin barbaachisu ibsa keessatti irra dibaan hin barbaachisu wantootni godhamaa jiran kun guutummaan guututti kan fudhatama hin qabnedha jaa. Kana jechuun maali beektaa? Akkuma dubbachaa turte Adaanech Abeebee gaafa aangoo biraarra jirtullee wanti ishiin hojjechaa turtee fi ammaan tanallee Finfinnee keessatti wanti ishiin tibba dabree raawwachaa turte hooggantoonni kunneen gurraa qabanii wanta jiru isaan gabaamaatti wanti isaan amma ibsan kun wanta amma piippiin godhaa jirtu kun guutummaan guututti irra dibaa fi uummata irraanfachiisuuf waan ta'eef fudhatama hin qabu. Uummanni kana cinaa hiriiruu hin qabanii yaada jiru of keessaa qabaga. Yaa tokko immoo yaada kan hunda walitti qabu mootummaan yookaan sirni bilxiginnaa amma jiru kun irreeyyaa durraa yookaan humnaayyaa durraa ibsa kafaa kanarraa kan mul'atu jechuudha. Humnaayyaa durraa yookaan waggoota lamaaf qawwee leenjisuurraa waraanan humnatti amanuu ilaalchisanirraa gara xarapheezaatti yookaan gara teebilitti gara mariitti deebi'uu yaada jiru in fudhanna yookaan akka tarkaanfii gaariitti fudhanna jechuudha ibsa isaanii keessatti maaliif jalqaba carraan marii akka uumamu jechuudha. Kana itti aansuudhaan immoo qaamota lola keessatti kaasee jira qaamonni lola keessa jiran hunduu eeyyamamoo ta'uu qabu jechuudha carraa kennuu qabu jechuudha. Itti aansee immoo sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiran immoo qaama kamirratti yookaan deeggarsa yookaan tumsa waraanaa tumsa ibiddaa ta'uu caalaa sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiran immoo mariidhaaf dursa akka kennanidha jechuudha tokko kan isaan kaasanii. Inni biraa immoo dhimma artist Haacaaluu kana irra dubbachuudhaaf waan siraa jiru fakkaatu tokko dhufuudhaaf. Paarkiin maqaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin mogga'ee ture har'a paarkii Afrikaatti jijjiiramee jira. Lammaffaa siidaaleen yookaan dhagaan bu'uuraa siidaa warqiidhaan irratti ijaarame jedhanii miiliyoona 200tti uummatarraa mallaqa saamanatoon deebiin dhagaan sun guutuutti bakka sanarraa caccabee jira jechuudha. Kana dhiisitii namoonni kampaasii Amboofaatti maqaa artist Haacaaluutiin moggaasan hojiirraa kaafamanii jiru. Sababa kanaan immoo qeerroowwan hedduun ajjeefamanii jiru, namoonni hedduun hidhamanii jiru jechuudha. Warri qaamni mootummaa ofiin jiru kun Jawaarfaan kana giddu gala godhatanii jiratti fakkaata. Mariidhaa keessatti isteetimentii kana qopheessuudhaafis kan isaan dhibbatan. Maaliif haqni kun har'as borus qaama walabaatiin akka dhaabbatudha. Lammaffaa immoo I think ibsa kana keessatti isaan yaadan mariin kun immoo yookaan gama mootummaatiinis marii biyyoolessaa yookaan naashinaal diyaaloogii goora jedhan kuni fakkeessaa kan taate yookaan irra deebii kan hin qabne ibsa kana keessatti
irra deebii kan hin qabne jechuun ammas walitti fakkeessineeti rakkoo biraa keessa biyyattii seensifne jechuun carraa xumuraatiif biyyattiin tun gara diigamuutti ceete waan ta'eef irra deebii fi fakkeessaa akka hin qabnetti naashinaal ji'ooloojiin kun koomishinii walabaa dhugaatiin akka sadarkaa addunyaatti hammachiise. Lammaffaa qaamota waraanaa kaafne TPLF fi waraana bilisummaa Oromootis kaasuun barbaachisaa ta'a jechuudha keessatti. Waraana bilisummaa Oromoo sana keessa jiru marii yookaan naashinaal diyaaloogii kanarratti ni hirmaata immoo gama kanaan kallattiin gama mootummaatiin kaa'ame maal fakkaata? Koomishiniin dhaabbatu sun immoo eenyu fa'aa hammata? TPLF fakkeenyaaf Sabbaat Naggaa qaamota amma sila naashinaal diyaaloogii kanaaf yookaan marii biyyaalessaa taasifna jedhanii hiikaman akka paartii akka TPLF kan hiikamedha jechuudha. So isaan hirmaannaa kana gochuu keessatti mootummaan maaliif godhe? Kana booda immoo torban kana keessa oduurratti hojjennee ture waraanni deebi'ee gama akaaba biyyattiitti bakka tokkotti mul'ataa jiru shohoodhaan. Kun immoo maal mul'isu wanni jiru hojii malee gara fuula duraatti mootummaa Itoophiyaa mudatudha. Hoo irra fakkeessa fi yookaan irra dibneeti dabarra kajaan taate immoo biyyattii san keessatti maaltu mul'achuu danda'an jedhu kun gaafii yookaan yaaddoo hubannoo isaan as keessatti fakkeessan akka hin barbaachifnee fi marii dhugaa qofaan biyyattiin tun fayyuu dandeessi yaada jiru dhibbatti as keessa kaa'anii jiru. As keessatti immoo qurramoonni tokko gara marsaalee hawaasummaatti ni mul'atu. Tarii kana booda marii karaa nagayaatiin qabsaa'uu hin dandeenye warri yaadanis yeroo mul'atan argina. Garuu I think biyyattii Jawaarfaan hiikamuun Jawaarfaan opshiniin dhabameeti. Carraan dhabameeti. Abiyyis ta'ee qaamni PP opshinii biraa dhabeeti. Jedhee tokko maaliif gara qabxii itti aanutti qabxii xumuratti kan itti hoo dabarre bal'inaan dubbachuu hin dandeenya. Baay'inaan abiyyi dubbisuu jechuun Ameerikaan Eertiraa fi yookaan biyyattii san kajeeqaa ture humna waraanatti bobbaasaa ture Isaayyaas Afwerqii fi Abiyyi Ahmed jechuudhaan yeroo garaa garaatti dura Itoophiyaa irra kaa'aa jirti. Haga deemtee gabayaa bilisaa sila akka biyyoota carroomne. Qaraxa malee naqattu irraa muruu. Haga isiin carraa san fayyadamuu hin dandeenyetti gurgurra kaa'amee jira jechuudha. Carraa xumuraatiif Itoophiyaan biyya gartee isteetii gama ikoonomiitiin guutumaan guutuutti feen poolitikaan siyaasatiinis gama diinagdeetiinis gama hawaasa keessa jiruutiin aayidentitii wal qoqqoodee Rwaandaa cufcufaa qofa biyyaaf jechuudha. Waraana darbe kana keessatti immoo lubbuun namoota 300 akka dhume gabaasni bahaa ture kan mul'isu jechuudha. Lola kaabatiin wal qabatee lubbuun 300 dabarte jechuun biyyattiin kufaa jeeqamii keessa jiru. Doolaarri Ameerikaadha 100 yerootti qarshii 6,000 sharafamu. Yeroo qaala'insi jireenyaa biyyattii gara akkaa fi gara dhoowwe kana keessatti kana booda immoo opshinii marii caale waan jiru fakkaatu jechuudha. Maaliif kana booda immoo wal qabattee kuftee biyyattiin gara diigumsaatti ceetii jechuudha. Kun immoo seenawwan kana dura mootummaan yookaan cunqurstoonni mootummaan abbaa irreedhaa Afrikaattis ta'e biyyoota adda addaa keessatti gaggeessaa turan irraa hubachuun waan danda'amudha jechuudha. So walumaa galatti hireen jiru ammas taa'anii mari'achuuf fi filannoo kijibaa odoo hin ta'in mootummaan cimsaa hundaa'uu danda'a haal dureen fuula duratti mijaa'u jiraachuu danda'a. Hireen piippiin mataa isii yookaan mootummaa warra dhaabnu fi jedhan kun eenyu caalaa carraan kun carraa isaanii ta'etti mul'ata jechuudha. Eenyu caalaa qaama poolitikaa yookaan paartii siyaasaa paartii mormituu kan oli carraan mariirra taa'anii mari'achuudhaa kun hunda caalaa kan carra qabeessa godhu warra PPT isaan hambisaa jechuudha. Mariin kun. Bulchiinsi mootummaadhaan. Mariin kun hafe tarii mariin naashinaal diyaaloogii kun hafe namni jalqaba irratti nyaatamu. Isaanuma mataa isaanii. Biltsiginnaa ta'uu isaanis kallattii hanga du'aatti hoo akka hoolan gaafa qalamu samii argaa sadii ta'an malee hiree argatan kanatti fayyadamuu qabu paartilee mormitoota osoo hin ta'in biltsiginnaadha jechuudha. Jaalatteen nugusa gabbartaa waan jaan tokko jira fantaallee tana dura ibsa Ameerikaan baastuu fi biyyoonni lixaa baasan tana Itoophiyaan balaaleffattee turte. Keessumattuu waraanni kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa jiru gaagaamni siyaasaa biyyattii keessatti raawwatamaa jiru. Hayyoota jedhame kanarraa sababii ta'eef akkasuma immoo wal waraansi keessumattuu kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru kun hammaataa ta'uun wal qabate ibsi dhaabbilee mirga dhala namootaan falman akkasuma immoo Ameerikaanis baasaa turte balaaleffatee gubbara dhaabbachaa ture. Gama xumuraatti immoo hallayyaan isatti liqimsu waan deemtu waan hubateef jecha wanta kana fudhatuudhaaf dirqame. Haa ta'u garuu kaabinoonni isaa ammallee akka waan Ameerikaan deeggarsa isaaniif gootee dubbachaa jiran. Egaa wanti kun yaadannoo qabdee keessumattuu ji'oota muraasa duranatti fakkaata. Tilmaamaan hin beeku pirezidaantiin muummeen ministeera Kanadaa Justin Trudeau
bilbilaan wayita isaa hojii dubbatee turetti gaa dhimma nageenya kaaba biyyattii akkasuma immoo jeequmsa siyaasaa biyya keessatti irratti hojii dubbannee turre jeeti tiwiitarii isaa irratti barreesse. Abiy Ahmed immoo dhufeeti akka waan isaa wajjin marii nageenya gaarii gaggeessanii fi Justin Trudeau isa jajjabeessee fakkeessee dubbachaa ture. Ammas taanaan wanta Biden dubbate sun galagalchee namichi kun jecha dubbiin isaan galtu jalqabuma ammallee dubbuma san irra deebisee akka waan gama tarkaanfii gaariitti akka waan jiru isa jajjabeessuu fakkeessu dubbachaa jira gaa. Ibsa maantana warri Biden jechaan isaaf gaafa bilbilutti maal jechaa ture haleellaan diroonii Itoophiyaa keessatti lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru saffisaan akka dhaabbatu hidhamtoonni siyaasaa jajjaboon hiikamuun immoo tarkaanfii bareedaa ta'e ammas kana caalaa tarkaanfii bareedaan fudhatamuu akka qabu dhaamamaafi ture. Haa ta'u garuu Abiy Ahmed ammallee taanaan gama Facebook isaaniitiinis haa ta'u Twitter isaatiin wanti inni dubbachaa jiru faallaa kanaati gameessira kanarratti wal qabatee jalqaba pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden muummicha ministeera Itoophiyaati jechuun bulchaa Itoophiyaa Abiy Ahmediif bilbilee kaayyoon bilbila sanii akka ibsi Waashingten poostarraa Waashingten irraa bahe akeekutti yookaan mul'isutti Waayit Haawus irraa bahe mul'isutti maal jedhaa tarkaanfii hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatii baasuu akka tarkaanfii gaariitti yookaan immoo tarkaanfii jalqabaa imala marii biyyoolessaatiif adeemsifamu tarkaanfii jalqabaa akka ta'etti pirezidaantiin Baayiden muummicha ministeera Itoophiyaatti hime. Kan biraa ammoo mariin biyyoolessaa qaamolee hunda hammate adeemsifamuu qaba. Haleellaan diroonii kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti adeemsifamaa jiru hidhaan lammiilee nagaa irratti keessaayyuu labsii muddamaa labsamee wal qabatee lammiilee nagaa irratti adeemsifamaa jiru guututti akka dhaabbatuu fi rakkoon jiru kun guutummaatti marii biyyoolessaa qaamota hunda hirmaachiseen akka adeemsifamu jedheeti kan Baayiden gaafate. Akkasumas immoo hariiroo biyyoota lamaanii irratti akka mari'atanii ibsisuun hin dubbata. Gama bulchiinsa Abiy Ahmediin keessaa yoo gama fuula Tiwiitara isaa irratti wanti inni barreesse hariiroo biyyoota lamaanii irratti hariiroo Ameerikaatii fi Itoophiyaa irratti akka mari'atan haala amma Itoophiyaan keessa jirtu irratti akka mari'atan akkasumas ammootu haala naannawa gaanfa Afrikaa guutummaa gaanfa Afrikaa keessaa yoo dhimma nageenyaatiin wal qabate gaanfi Afrikaa maal akka ta'uu qabdu irratti akka waliin mari'atan ibsanii jechuudha. Kallattii garaagaraatiin erga wanti kun dhagahameen booda keessaayyuu miidiyaaleen Itoophiyaa guutuun isaanii akka Baayiden bilbileen kallattii garaagaraatiin propagandaan afuufamaa ture. Itoophiyaa fi Ameerikaan bulchiinsi Itoophiyaatii fi bulchiinsi Ameerikaa waliin mari'atanii jiranii wanti isaan hin jedhin hin jiru. Amma jechuun akka waan yeroo takkatti gir jedhanii duula tokkotti gad yaa'anii hundi isaanii miidiyaan hundi isaaniitu faanaa EBC OBN wanta akka hin hafne guutuun isaanii waan sanii hafarsuutti turan. Garuu ji'ootaan lamaan dura ji'oota 13 kana dura fudhachuun ni danda'ama. Ji'oota 13 darbe kana erga waraanni kaaba Itoophiyaatti jalqabee fudhachuun ni danda'ama. Ameerikaan gaafa marii biyyoolessaa qaamota siyaasaa hunda hirmaachisu adeemsisa. Waraanni furmaata siyaasaa ta'uu hin danda'u. Rakkoo Itoophiyaa kan furuu danda'u gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhalate kan hiikuu danda'u marii biyyoolessaati. Kanaaf dhukaasa dhaabaa marii biyyoolessaatti adeema. Gaafa Abiy Ahmed olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf gara Tigraay duullee jedhee waraana gara Tigraay bobbaasu olaantummaa seeraa kabachiisu deemuun hin taatu wanta dhalate mariin furaa mariin hiikaa jedhee kallattii garaagaraatti gaafataa turte. Achiin dhiibbaan Ameerikaan kallattii garaagaraatiin bulchiinsa Abiy Ahmed irratti taasisaa turte suni gara bulchiinsa Abiy Ahmed maal jedhee fudhatee Ameerikaan giddu lixiinsa dhimma keessoo Itoophiyaatti giddu lixiinsa raawwataa jirti. Kanaaf giddu lixiinsa biyyoota lixaa hin barbaannu jedhanii mormaa turan. Kanaafuu handi of Ameerikaan harka isii Itoophiyaa irraa haa kaastu jedhanii mormaa turan. Keessaayyuu miidiyaaleen Itoophiyaa biyyoota alaa keessatti no more jedhanii hiriirri duulli Tiwiitaraa kallattii garaagaraatiin geggeeffamaa ture jechuudha. Garuu gaafa bulchiinsi Ameerikaa tarkaanfii xiqqoo bulchiinsi Abiy Ahmed fudhate saniif gaafa itti bilbilee waan gaarii gootee itti fufii kana caalaa itti fufii hanqinoota jiran fooyyessii biyyattii gara nagaatti tarkaanfachiisi gaafa inni jedhee itti himu miidiyaaleen isaanii guutuun bifa saniin haala nama ajaa'ibuun akkasitti leellisaa turan jechuudha. Tole asirratti jabeessee dabruuf yaaduma itti dabaluuf jechuutti ta'uu fi tokko waan itti kaastee jira. Kan amma kaastee kana jechuun kan warraa Joo Baayiden Abiyyiif bilbila jechuun uggurri Itoophiyaa irra kaafame jechuudha.
ibsa kana dura uggura kaa'ame keessatti hanga Itoophiyaan African Growth and Opportunity Act biyyoota liqii biyyoota Saharaa gadi kan gabaa bilisa Ameerikaa keessatti gabaa bilisa Ameerikaa keessatti fayyadaman san keessaa hanga qotti uggurri kan dhaqqabsiise hoo Itoophiyaan mariidhaan teessee mari'attee rakkoo jiru furachuu baattee Itoophiyaan waraana itti fufti ta'e ammas adabbiin biraa kana akka eeggatu dhagaabsan ibsi jechuudha. Baayiden Abiyyi bilbiluuni ammas uggura Itoophiyaa jiru hin kaasu jechuudha. Kana ibsa gara bilbilatti waliin bilbila saniin Baayiden jalqaba irratti waliin kaase ammas ibsa White House irraa ba'e drooniin lammiilee nagarratti keessumatti drooniin biyyoota akka Dubaay, Chaayinaa fi Iraan irraa funaanamee siviiliyaan ittiin tumaa jiran kun akka egeruun hin geenye fi dhaabuu akka qaban sarban mirga namaa gudeeddin dubartoota ajjechan daa'immanii kaaba biyyattii keessatti raawwatamaa jiru hataman dhaabbachuu akka qabu. Biyya san keessatti nageenyi waaraan bu'uu akka danda'u marii qofaan akka ta'ee fi tokkommoo akka tarkaanfii gaarii fi tarkaanfii dansaatti bareedatti kan inni sila fudhateefuu kaasee poozitiivili hiikamuun hooggantoota siyaasaa sun immoo tarkaanfii tokko waan ta'eef isaan wajjin marii gootanii biyyattii san qofaat irraa oolchuudha. Gaafas qofa fayyadii jechuudha. Sanii alatti ammas akka amma intarastii Abiyyi ifaatti jechuun yeroo bitachuudhaaf yookaan yeroo bitatanii kaasanii marii naashinaal diyaaloogii kana feekii godhanii yookaan marii fakkeessaa gochuudhaan dabarraa. Wanni jiru sun Ameerikaas ta'ee biyyoota weestarnii hunda shawwaduu waan danda'anitti fakkaata jechuudha. Kana booda aduun itti dhiitee jirti. Maaliif carraan kun yeroo jalqaba kaafaa'uun isaan kadhataa turan yeroo jawaarfaan yaada kanneen isaan kadhatan san lakka biyyattiin tun gara waraanaatti gara ibiddatti oofuun booda furmaatan ta'uu teenyee xarapheeza irratti yookaan teebila irratti mari'achuu qofatu biyyattii kanaaf furmaata gaafa jedhamu san dabree jechuudha. Tokko ammas daayivartii godhanii Itoophiyaa keessatti bifa politikaatiin fayyadamu miidiyaalee Itoophiyaatii fi hooggantoota yookaan qondaalota isaanii Abiyyi irraa kaasee Abiyyi manni inni maxxanse Pirezidaanti Baayiden wajjin marii bu'a qabeessa goone. Marii bu'a qabeessa goone jechuun maaliif akka natti fakkaatutti kana booda hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa fi Ameerikaa jidduu jiru qajeelee jira, cimee jira, rakkoon diinagdee fi uggurri yeroo kaafamee jira. Ukkaju Waaltarraa EBC irraa yookaan Faanaa Broadcast irraa warri miidiyaan shootaa kun hundi isaanii akka toora kaawwatanii jiru. Gama biraatiin kana doorsifni miidiyaatiin gama miidiyaatiin kenname warra barbaanne. Tokko ammas Abiyyi feekii yookaan kijiba dhiyaana godhatanii itti buluu tokko Itoophiyaa qajeelchuu dadhabe marii malee tokko immoo kijiba. Kijiba gaafa jiru hooggantoota siyaasaa hiikaman kana akka waan warra dhiibban irratti uumamee ofii harka micciiranii hiikan akka waan nama uummata wajjin amma dhagahutti hiikamuun isaaniitu nutu dhageenya rifannee jechuudha. Surprise taane jaabe. Surprise ta'uu deebi'ee haasaa ijoollee ministeeriin biyyattii yookaan bulchaan biyyattii gaafa dubbachuu si qaalessaniidha. Discretion. So kana walumaa galatti haalli jiruu fi tarkaanfachiisaa waan ta'eef bilchina siyaasatiin kan guutame abdii biyya sanii ta'uudhaaf yookaan nagaa waaraa dhuguma sablammii walqixxummaa biyyattii keessatti dhuguma sablammoota argamsiisuudhaaf ibsi kaafaa'uudhaa kun Itoophiyaan odoo fuutee itti fayyadamte odoo paartiin PP itti fayyadamee odoo hayyoonni isaanii dhuguma taa'anii ibsa kana qofatti fayyadamanii biyyattii san borganama rakkoo kana keessa baasuun hin danda'amaa jechuudha. Ammas garuu irra deebii fakkeessa waan hin dhabamneef tarii rakkoo biratti seenuu dandeenya hoomariin qulqulluun komishinii walabaa ta'een geggeeffame immoo biyyattiin sun ammas tarkaanfattee gara guddina ekonomiitii fi yookaan walqixxummaa sabsabbachuu dandeessee qabu. Guddina ekonomii osoo hin taane kufaatii dinagdee hamaatti isa qabatte. Kufaatii dinagdee hamaa kan keessanii Eeyyee qabxee kana goolabuudhaaf egaa ergama addaa gaanfa Afrikaa kan ta'e Jeffrey Feltman wanti gongodee sira yeroo kaaba biyyattiitti jeequmsi hamaa mudatee fi namoonni nagaa ajjeefamaa jiranitti irra deddeebiin ergamaa ture. Amma kun gabaasaaleen dhiyeenya bahaa jiranii haariyaatti kaaba biyyattii keessatti lolli haariyaatti akka eegaleedha. Akkati dubbachaa turte bilbilli Joo Baayidanii fi Abiy Ahmed wajji dubbatanii tokkoffaa hariiroo biyyattii cimsuu osoo hin taane akkuma Jeffrey Feltman garasitti ergee dubbisaa ture ammallee wanti kun hordoffii qabaate jecha. Waraanni kaaba biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru saffisatti hin dhaabbatu taanaan tarkaanfiin Ameerikaan fudhattu ammas itti cima. Kan bilbilameef immoo hiikamuu hooggantoota siyaasaa Oromooti irratti tarkaanfii fudhatama bareedaa jechuudha. Suni diinilleen dhugaadha ni himama waanuma jirudha. Haa ta'u garuu tarkaanfiin ammallee ganaadha jecha wanti tarkaanfiin fudhatamin hedduutu jira. Akkuma xiyyattu wanti kun yoo kan yeroodhaan hojiitti kan hin hiikamne taate biyyattiin gaagama siyaasaa kana caalaa nama sodaachisutti tarkaanfatuuf jirti jaamaatti jira gaa'e.
daawwattoota keenya sagantaa teenya har'aaf qopheeffannaa sumarratti goolamna ga'anii tan isin faana turte faayizaa ilaati waayilota koo Muhammad Fantaalee fi Siraa Sabaa waliin ta'uun gama ogummaa teeknikaa fi gulaalleessuuf sagaleetiin Abdii Jamaaltu nu faana ture torbee sagantaa wal fakkaataan hanga walitti deebinutti nagaa keessa nuuf tura.